Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii wallahi baga jiraattanii isiniin jaa waa maleen dhufnee waa tokko tokko dubbachuuf hin dhufe inshaallahu ta'ala rabbii nuuf haa laaffisu. Waa'ee hayyoota keenyaa warreen mana hidhaa jiru kanarraa waa xiqqishoo haasa'uun barbaadaa jira. Innis maaliin haasa'uu barbaade mootummaan biyya bulchaa jiru kuni jalqaba kaayyoon isaa empaayirii biyya sanii kan dhaabbate maaliif yoo jettan empaayirii san inni matummaan isaatu kan gad dhaabbatee dogongora qaba. Maaliif yoo jettanii kaayyoon isaa ilmaan Oromoo biyyarraa balleessuu yookiin lafarraa balleessuudha kaayyoon isaa. Kanumarraa kaafee hayyoonni keenya Jawaar Mohaammed fa'aa, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fa'aa, Dajanee Xaafaa fa'aa dabalatee namoota baay'eedha kan mana hidhaa jiran jechuudha. Har'a guyyaa meeqa? Guyyaa 507 ga'ee jira jechuudha. Jarri kun erga mana hidhaatti hidhamanii murtii tokko dhabaa mana hidhaatti rakkachaa jiran jechuudha. Maaliif yoo jettanii biyya seera hin qabne biyya seerri hin jirre keessatti ilmaan Oromoodhaa rakkataa jiru. Ammallee rakkina hamaa keessa jiru. Maaliifi mootummaan biyya bulchaa jiru waan biyya bulchuu dadhabeef amma biyyattiin akka waraana command postiin ji'a 7 moo ji'a 6 akka bultu waan ajajamee natti fakkaataa jira. Kanumaafuu Oromoonni naannoo Walloo irratti illee rakkoo hamtuun akka jirtu mootummaan kun dhukaasa hamaa irratti banee ilmaan Walloo illee lafarraa balleessaa jira. Idduma hundattuu naannoo godina Wallaggaa ba'aa keessaa odeeffannoo tokko akkumaan argaddetti walitti bu'iinsa nafxanyaa fi ilmaan nafxanyaan akkuma duriitti bifa jijjiirrattee waraana mootummaa wajjin ta'uudhaan ilmaan Oromoo namoota hedduu godaansisaa jirti Wallagga ba'aa keessaa jechuudha. Wantichi kun yoo hin dhaabbanne gara kamitti akka nama geessu namuu of gaafatu qaba. Kanumaafuu Oromoon callisee taa'uu akka hin qabne hayyoota isaanii warreen mana hidhaa jiran kanaaf illee sagalee akka ta'u dhaamsa tokko dabarsuu barbaada. Baay'ee illee haasa'uu barbaadan jiru. Namni viidiyoo kana bira dhayxee sheer akka gootu dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Oromoon warreen biyya alaa jiranis hiriirri naannoo tokko tokkotti deemaa jira. Hiriirri akkuma diiyaasporaa biyyoota hiriirri amma biyyoota naannoo akka Minisootaa fa'aatti dhiyootana gaggeeffamee ture akkasii miti. Hiriirri idduma hundattuu gaggeeffamuu qaba. Maaliif yoo jettanii hayyoonni keenya kun erga hidhame kun ammaarraa waggaa 3ffaa waggaa 2 fixanii jiru. Kuni baay'ee waan nama dhibudha. Biyya seerri jiru keessatti sidaa seerri jiraate seera maaltu jira miti. Biyyi tokko namni tokko sa'aatii 24 keessatti mana murtiitti dhiyaatee murtii gahaa argachuu akka qabudha. Maaliif yoo jettan mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun hanga aangoo tan fixatutti hayyoota keenya kana mana hidhaatti waan baasuu deemu natti fakkaataa hin jiru. Kanumaafuu Oromoon callisuu akka hin qabne sagalee akka taataniif dhaamsa jabaa kana dabarsuu barbaada. Namoonni viidiyoon tun bira dheetillee sheer godhii jara birallee akka geessu dhaamsaan qaba waan ta'eef Oromoon taa'uu akka hin qabne carraa amma jiru kanatti illee fayyadamuu qabu. Maaliif yoo jettan waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaan diina Oromiyaa bitee waggaa 150 bitee jiru kana ofirraa kaasuudhaaf Oromoon waliigaltee akkuma kana dura waliigaltee irra ga'ee ammallee waliigaltee irra ga'uu qaba. Inshaallahu ta'ala humaan jettu yoo Rabbi nuuf laaffise Oromoon iddoo baay'eetti rakkachaa jirti, beelaa jirti. Fakkeenyaaf naannoo Booranaatti hongeedhaan wal qabatee baay'ee rakkoo hamaatu deemaa jira. Qabeenyi naannoo Booranaa keessa jiru Oromiyaa guutuu danda'a. Uummanni Booranaa sadhaa nama gargaarsa gaafatu miti nama gargaaru. Maaliif biyya mootummaa hin qabne keessa waan jiraniif naannoo Baaleellee sanuma. Kanumaafuu ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan
waliif birmaddaadha ammallee birmannaa baay'ee cimaa godhaa jirta waan ta'eef birmannaan keessan haaluma kanaan akka itti fufuu dhaamsa jabaa kana isiniif dabarsuu barbaada. Hayyoota keenyaaf illee sagalee ta'uu akka qabdan dhaamsa kana dabarfachuun barbaada. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan hin callisinaadha. Haalli biyya keessa jiru amma dubbachuu akka hin dandeenye jarri waa labsitee jirti. Namni tokko amma yoo waa tokko gaafatte duruu ajjeefamaa jirta waan ta'eef amma gara qabeenya saamuu, nama ajjeesuu, nama hidhuun akkuma itti fufetti jira. Amma haalli isaa baay'ee jabaataa jira waan ta'eef haaluma rakkisaa kana keessa ta'anii sagalee ta'uun akka danda'amutti warreen FB karaa yuutuubii tuutarii garaagaraa irratti illee duula garaagaraa gaggeessuudhaan hayyoota keenya kanaaf sagalee akka taanu dhaamsa dabarfachuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa. Gadaa bilisummaa.